Garankini bekana kasijadatu Adara garankini bekana kasijadatu Adara jalalak atis nayadatu Sole Solia misi rawara kuta ilan jijiramne sirabodana Tuma sadetan gada saglamborana Misirroonni akkuma ol seenaniin bitaaf mirgaan immoo namoonni isin keessummeessan jiru lafuma teessanitti keessummooftu waan ta'eef hubachiisa kana isinitti himuu fi ulfaadhaa Taajuu fi Joorjitti fufuu yeroo gaarii yeroo dansaa Taajuu baay'een si jaalladhaa ulfaadhu Jette jette nama gurrarraa cuufannaa gammachuuf sadoodhaan bultii oowwifannaa jette jette nama gurrarraa cuufannaa qooda kee gumaachi waan taayitaateeti ballamaan siif seena anis gama kootii Ballamaan seena awwaan gama kootii Baksituu bifa koo jiruuti yaa limantu yaa irkoo Bultinuu wasaasaadha Makmaksati mama Gazlaminin kabun Lurati dirikama Ota ke gumachi Waintai taketi Ballaman sifsen Awanga makoti Ballaman sifsen Awanga rakoti Niftu yadako, tujitu dambobako, kakabtu ufatako, midaksitu mifako. Boharasitu tanto, fakisitu rako, dagale jirutiya, limantu ya irko. Dagale jirutiya, limantu ya irko.
fagoo jirtu jaallattoo ijoollummaa hoggayyoo si nyaata galgala ganama jaalallee fakkaataa hin qabu dafina dirmadu mataya lubu dafina dirmadu mataya nasarke harkasi kabada ya tadrakuti kifasi to Hallelujah si otsu tadani aluma nawiya Ayyana kesanitu Edita volka Gae arrantana Ayyana kesanitu Gae arrantana Namun itihagayu Goitan hilekana Namun itihagayu Igutan hirekana Orom tichabona Haftin abakiya Orom titibontun Ya intalaya Ija isinha tolchun Kuntan Rabbi kiya Ija isinha tolchu Kuntan Rabbi kiya Arus tijavi ya arus titi Ifana isinha tolchu waliti Ifana isinha tolchualiti ifana isiha tolchualiti ifana isiha tolchualiti ifana isiha tolchualiti aye sagantaa cidhaa kana akkaataa kanaan kan miidhagsee eevamtii olii galaatini Daanii Studio Plus guddaa galateeffanna tamsaasa kallattiidhaan akkuma baramee sagantaawwan miidhagoo baay'ee duuba kan jiru social or corporate eventii kamiyyuu tamsaasa kallattiidhaan akka gaggeessituutti murtaa'ee jira masi masarat dubartoonni immoo daqiiqaa lamaaf waltajjii kana akkasumas boodarraa mooneet isin jirti mooneet beeksaa bashaatuu tola maariyaam daqiiqaa tokko sirrattis murtaa'ee jira hayyee daqiiqaa tokko tokko warri waltajjii gaggeessan hamilee nu kennaa fi gaazexeessituu simmayin teessoo garanaa nukotu Abbaashumbe waltajjii akkasii argannee carraattiin profaayilii namoota jajjaboo qabnutti dubbannu keessaa tokko kana Simo ETV kuula ETV kuula afaan Oromoo qaanqee ogbarruu qaanqee artii qaanqee dagaagina seenaa keessatti dhangaa gaafa kaasan isa durasi Simoo kaasanii Isaayyaas Hordofaa biraan dhabanii Saamu'eel Dhaabaa biraan dhabanii sagalee kiloolee zinnaashonaalii biraan dhabanii sin lakkoofsi keessan hedduudha baga jiraatte karaa natti deemtu gufuun burkuta boolee didibbiyaa ta'u fayyaa gadansaanuu qabaadhu
umrii nu dheeradhu sagalee sana nu yaadachiista cidhi kan itti qaatafaree fi urjii birruuti yeroon bashaasha kunoo sii kenna. Galatuma guyyaan har'aa Oromoon itti wal ga'ee obboleessa keenya Hittiqaadhaa fi urjiin guyyaa gaa'ela isaanii guyyaatti xumuran waan ta'eef Oromoo hundumaatiif gammachuu guddaa waan ta'eef obbolaan isaanii waan gammachuun keenya daangaan qabu har'a galatumaa ayyaana gaarii isiniif haa ta'u horaa dagaagaa baay'aadhaan isin jedha ulfaadhaa. Simu daqiiqaa tokkoof ililchi. Ililleen kennaaf ililleen ta'eera. Okay. Sagantaa ETV keessumaa afaan Amaariffaatiin baay'ee keessaniin waltajjiidhaan ittiin wal baruudhaaf carraa argattee gaazexeessituu jabduudha. Ana wajjin immoo almost waggaa 8 adeemna. Badhaasa Odaa waggaan gaggeeffamu yeroo darbees waggaa 7ffaaf galma kanatti gara bahaa Afrikaatti ceenee namoota jajjaboodhaaf beekamtiif kabaja laanne. Miiltoo hojii koo jabduudha. Afaan sadaniinuu hojii boonsaa hojjetti. Bashaatu Tolomaariyaam Maltiimiidiyaan dhaabbata isheeti. Gaazexeessaan immoo hin sodaatu. Yoon dirqisiisee injinar dhiifama naaf godhu maqaan sila waamame kanaaf daqiiqaa tokko dhuftee nagaa gaafattee eebbistee iddoo keetti deebitaa gaazexeessituu Bashaatu Tolomaariyaam naaf simadhaa gara waltajjiitti. Bagattiin sigee jetti sana booddee immoo inni ililchita. Khadija ko. ከጋብቻ ይሁንልህ ኢቲቃና ኡርጂ እንኳን ለዚህ ቀን አበቃችሁ ማለት ፈልጋለሁ። አሸናፊያችንም ነበር እኮ አይደል? የወደ አዋርድ አሸናፊ ብቻ ሳይሆን የኡርጂንም ልብ አሸንፈ ባሏ ለመሆን ስለበቃ በጣም ደስ ብሎኛል። ደስ የሚል ዝግጅት ነው። ገና ይቀጥላል። Ililchitee buutaa dhumarratti ililchuun dirqama. Hayyee badhaasa Odaa marsaa 8ffaa irratti wal dorgommiin ilillee jiraachuun isaa dirqamadha. Asumaanii ulfaadhaa tapha itti fufna weellistoota hedduu qabna. hayyee Odaa baandii